السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أولتن جرتو فيا ويا بقى نقان أولتني كان نقان نو شير من نقين وابوشو شير لايك سابسكرايب قولون دقتنا يادا روان هركا قبا يادا تتما كم بيار قبا سنقين هركا قبا سنين سنو قبا سو برباده إني سيادة أمة أورومو والو إرتي تيفتمي ديما جروفي وان أمن كيس جروفي yaaddoo hamaa keessa galuu isaanii waan isaan dubbatan isiniif ibsuun barbaada. Kanaafuu hanga dhumaa akka daawwattan uummata keenyaaf illee dhaamsa gahaa fi dhaamsa barbaachisaa akka dhaamtaniif jechuun barbaada. Warri viidiyoo kun isin bira gahee haarawaa sheer laayik saabskiraayib godhuun dagatinaa baga jiraattanii viidiyoo isinitti tolaan laayik akkasii. Uummanni keenya waan keessa bahee silaa walumaanuu beennaa waliin gaafannuu walumaanuu quba qabaa adduunyaa quba qabaa. Warri kaleessa manni irraa gubatee aduu keessa ture har'a immoo yeroo rooba waan ta'eef rooba keessatti rakkachaa jira. Sanumaanuu osoo jiru osoo sanumaanuu keessan darbin osoo deebiisanii eenyutu sin darara eenyutu sin miidha jechaa hin beekin alaa kottaa galaa jedhanii oduu alaa uummata keenya hin galchin. Uummanni keenya waan keessa jiru oduu hin hubatin walaa mootummaadha walaa abbaa qabeenyaatti oduu quban qabaatamin akkasumatti oduu jiraataa jiru. Ammaas diinni kalee uummataaf hin rafin diina kottaa lolaa jee uummata keenya hirrina lakkoosa uummata keenyaa lakkoosa hir'isuudhaaf kan dhaabbataa jiruu fi uummata keenya akka itti cabsanii fi uummata keenya akka itti moohatan kan barbaadaa jiran uummanni hin hubanne malee oduu hubatee sila bakka tana sila irraa ofirraa eegaa warra mootummaa ofii tikfachuuf jecha ilmaan hiyyeessaatii fi ilmaan yattiimaa ilmaan qotee bulaa jireenya ofii dhaafoo hiyyeeffatee jiraatuu barbaadu rakkisaa jira. Kanaafuu amma wanni deemaa jiru magaalaa Makkannaa yookaan magaalaa Xaayyiitti bulchaan isaanii shaneen namarsee naqaaqabaa jedhee iyyata galfatee jankara naannootti. Ammoo magaalaa Xaayyii kana keessatti yeroo hedduu halkan qawwee dhukkaasatuun guddataa ture. Hawaasni keenya akkatti achitti deebi'ee itti jiraatu wallaalaa ture. Ammaas ammoo iyyata galfatee waraanni akka buufamuuf gaafatee ture. Waraanni guyyaa lama kana keessa akka malee bu'aa jira akka malee waraanni qubataa jira kan jechaa dubbataa jiranii. Amma magriba kanatti kan gaafannee turre yaaddoo hamaa keessa jirra lolli amma deemaa jiru kuni nuufis rakkoodha uummanni godaanee saawa bira jira inni kun ammoo maasaa ofii aramataa jira qonnatti jira hojjetachaa jira jireenya ofiidhaa dandamachuudhaaf rakkoo barana keessa darbe ammoo kabara dhufuu akka hin saaxilamne rakkoodhaaf jecha uummanni carraaqqataa jiru akka rakkoodhaa hin baane godhuudhaaf uummata keenya maqaa shanee jedhu itti moggaasanii hawaasa baranaa shanee shirri xaami shaneen agarre warra hidhatan agarre jennaan shanee shirri xaamii jedhanii maqaatti moggaasaa turan. Ammaas ammoo shanee shirri xaamsantuun deebihee uummata keenya akka itti diinni bobbaatuuf deemu humna mootummaa dabalatee shaneetu arma jira jechuudhaan uummata keenya humna mootummaa dabalatee tarkaanfii uummata irratti fudhatu kan deemu akka tahe uummanni keenyaas beekuu qabaa. Mootummallee gocha deemaa jiru kana diinni nurratti oofuu jiru kana beekuudha qaba silaa mootummaatu waan kana godhaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa duraanuu dheengaddallee waraana leenjii irratti አሁን ጁንታና ጥፋለን ከዛ በኋላ ወደ ወሎ እንመልሳለን jedhee dubbatee ture. Wanni kuni uummata Oromoo walloo rakkisuudhaaf kan deemudha. Rakkoo kan ammoo kan godhaa jiru kan kana nu godhaa jiru warruma nu keessa jiru malee kan biraatii miti. Diinni gola galti jedhanii haa ta'uti uummanni Oromoodha waan kana ofirraa beekee ofirraa eeguudha qaba. Uummata keenya wanni dhaamuu qabnu waan deemaa jiru kanas beekuudha qaba. Uummanni rakkoo kale keessa darbees beekuudha qaba. Rakkoon kale keessa darbe maali isa jedhu diinaa fi fira ofiitis beekuu qaba. Mootummaa irratti aangoo irratti mootummaatti suudhaaf jecha wareega kaffaluun faayidaan qabu. Daangaa ta'u daangaa isaanii eeggatuudha. Diina ta'u diinni isuma isaan waraana itti gaffe'amaa jiru kana shanee wanni jedhamu kun hin jiru dhageenyees hin agarrees nuti hin beennus. Garuu isaan Oromoo maqaa xureessuuf Oromoo maqaa balleessuuf shanee warra nagaan feene warra biyya balleessu jedhanii uummata keenya qotee bulaa midhaan shaamaa takka mana hin qabne shammatee jiraatu qabeenya isaanii jalaa gubanii rakkoo irraan gahan ammallee deebihanii waan kana namarratti dalaguudhaaf kan deeman kana mootummaanis osoo beekuu hawaasnis waan kana hubatuudha qabaa. Namni tokko nurraa deemee du'e nutti irrata jechuudha. Barana abalutuun mootummaa wajjin jira abalutuun mootummaan ala jira jedhanii oduun qusatini uummata keenya dhabama godhuudhaaf dhufanii garuu ofuu duutti milkaa'in galanii jechuudha.
ammaas ammoo mootummaadhaan dahoo godhatanii rakkoo kana kunoo akkana jedhanii rakkoo kana yoo kan ibsan taate wanni kuni gaarii miti. Ammaas wanni deemaa jiru akkan ulfaataadha. Ummata keenya dhaamsa dabarsuun barbaada. Ummanni keenya ofirraa beekuu qaba, itti beekuu qaba waan kana. Wanni amma deemaa jiru kuni ummata keenya dhabamsiisuudha. Ammaas tabaranaatti milkoonne tan ammaa tan akka itti milkaa'an godhuudhaaf kan dhufe jechuudha. Warri immoo osoo kan arguu fira ofii dhiisee diinatti deemaa jirus qabriis dhabeeti firas dhabee akka malee yedduu hundaa bahee agultaa jira. Kanaafuu ummanni daangaan keessanis isinuma bira, firri keessanis isinuma bakka biraa deemtanii wareegan kaffalina. Wareegni manuma keessanitti dhufaa jira. Diinni yoo amma lola kana eegalu taate ummanni godaanee gammoojjii jira. Rakkoon kuni warri diina kana dura dhaabbatuu danda'uu fi warri diina kana cabsuu danda'u godaanee itti mataasaa jira. Kanaafuu Oromoon waliigala bakka jirtanii dhaamsa walii dabarsaa. Diina keessan beekadhaa, bakka jirtanitti diina keessan eeggadhaa, ofumaa keessanii diinaaf ulee ta'uun deemina, diinaaf ulee taatanii wareegamina, wareegan kaffalina, akhiraattiin argattan, seenaattiin argattan, yoo arrabatti argattan malee wanni tokko hin jiru faayidaan tokko jechuudha. Saba biraa galatattiin argattan, rabbi biraa ajirittiin argattan, haliin keessan isin dhabee, lubbuu teessan isin dhabdanii kuni farra egeree ummata wallootiif illeedha. Wanni amma isinitti jirtan kun. Diinni kaleessa isin balleessuu dhufe, har'allee isin balleessuuf deemu, isin immoo isaaniif jettanii wareegamtan. Wanni kuni lafa barbaacha, lafa bal'ifanna malee siyaasa miti, mootummaa miti. Kanaafuu nama lafa babal'ifatu deemu, isinillee balleessuuf deemu irraa of eega, irraa of qusadha. Naga keessanii fi daangaa keessan ofuma biratti eeggadha. Of taati jiraadha. Eenyummaa ofii beekaati. Ganda namaa dhaxxanii, ganda namaa guddisuu, ganda namaa dhaxxanii lafa namaa tissuu hin yaadina. Lafa keessan tissa, eenyummaa keessan guddisa, mataa keessan eeggadha. Jiraadha, of ta'a bula. Mootummaa abbaan mootummaa itti jedhu dhimma itti qabu haa hojjetatu, haa deemmatu, haa wareegamu, haa wareeguus. Hawaasni qotee bulaan gaafa sitti haa jahansi waamanii riira si baasan mootummaan duraa duubaan si dura bu'ee si duuba bu'ee gaafa sitti wallaale immoo ati rakkoon hima dha'itte gabbaate si wareegaa si ajjeesaa si hidhaa si reebaa si hiraarsaa mootummaa jiru wajjin wanni si dhaabu hin jiru jechuudha. Kanaafuu gaafa rakkoo riira bahan si wajjin duraa fi duuba bu'anii